السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تكينيا وري هنگما نوجين ترتن باي سنگلا توفنا ورسينا غرتي دكتور كينيا أفيفرا إمالا ساترا وباي برتني فكينيا هواسا خنا فكتو أبدنا تون كتا سدفاتي أبل سخينيا دكتور أفيف قاري كينيا جالتما هواسني هند جالتوتي سغنتاتنا أنيلين غافي ديبسا إسا وجين غروف باي هنگما دا ترتي غاري نوجين ترا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. tole jechuun Suudaan keessa maashaallah akkasitti jiraatanii rabbi subhaanahu wa ta'ala oowwasanii isin baraaree dhukkubsachaas fayyaas kana jiraatanii yaani Afiif yoo waa'ee doktor Afiif gaafadhus namni inni nama haasawu miti nama callisaadha yaani akkasuma yoo gara masjidaa deemus shaakalli quraanaan addan bahu akka waan ajaa'ibaa ta'aniin dhagee jira yoo dhugaa fi waan taatellee sargii wayii dheetanii iddoo sargii teessanii quraanaan shaakalli quraana qaraatan jaan jechuun iddoo jechuun quraanumati bassaan mee akkam ture sun iddoo sargii kiyyaa miti sun waggaa gaafsan kutaa 12 jira shahaadaa argatuuf shahaadaa markaza irraa jechuudha shahaadaan nu kennamuuf qormaanni jira ture yeroo san immoo sargii ilma abbeeraa kiyya tokko jira ture aniif gaa sargii sanirraa isin hafu gaa jedheetuman achi deemeetiin mana duuba deemee qara'utti ture gaa qormaanni naggahee ture ka quraanaan suni guyyama sargii san jechuudha shahaadaan gaa wagguma takkasii barreeffama beektee waraqaa jijjiiruu hin dandeessu very good excellentiin wagguma san barreeffamti qormaata irraa baate kanaafuu waan nagaa tochirra katabamuu qaba jedheetiin mana duuba deemee guyyama sargii muraajaa godhutti ture waggasanii alhamdulillah gaa kasi arge kunis jaba guyyaa sargii madarasa jirta maashaallah hinnafu quraanni yoomiyyuu namaan addan bahu yaani akkasuma masjid atiik jedhamu kana yeroo salaachiftan yaani waraabamee jechuun suuraa quraana hedduutu gabbee yaani viidiyoon gara yuutuubiidhaan isa hedduu jira yaani kan kana raawwate warra masjidaati moo warra miidiyaati suudaanitti yeroon salaachisu gaa masjidu zaakiriini warri amma waraabee gadhiisu ture sun abbaan miidiyaa sanii ganda san jiraata isatu gaa nu biran solaatuugin mikrofoonin alaan kun hin dhagahama fagoottisi hin dhagaha fagoorraahi sagalee kanamma waraabee gadhiisuun qabeedheeti gaaf tokko murteessee akkasitti dhufanii na dubbisanii waraabanii gadhiisuu eegalan jechuu akkasiini viidiyoon yuutuubii irrattis bakka hunda isaantu jalqabee naqaa stuudiyoo irra jedhamu warruma suudaaniiti isaanumatu abbaan stuudiyoo sanii ganda san galaa mikrofoonin irraa alarraa dhagaheeti waraabnee sagalee kana gadhiisuu qabne jedhanii akkasitti masgida keenya dhufanii waraabutti turan jechuudha. Maashaallah. Imala wayitillee deemtanii turtan achirraa ta'e biyyarraa ta'e gara West Afrikaa kana gara Naayijeeriyaa yaatammoo eessarraa deemtanii akkamitti imalisa maal ture yaani si fudhatanii uffata isaaniitis maashaallah akka malee akka mootii simatanii gammachuu maaltu dhagahame akkam ture imalisa sanoo yoomi sanoo sun eegan Sudaan irraa galee waggaa 2 dura jechuudha 2023 gara dhumaarra na fakkaata tole qiraati kiyya kana akka malee jaallatanii isaanii warri Naayijeeriyaa jechuun uummata musliimaa baay'ee qabu baay'ee akkasi akka Afrikaatti illee baay'ina uummataatiin tokkoffaadha miliyoona 200 ol qabanii nama musliimaa baay'ee jira qiraatii kana akkasitti arganii masgidaan solaachisuu ture gaa Suudaanittis hin beekan ambaasaaddarii wanni imbaasii Naayijeeriyaa achi solaata inni viizaa naa kennee ture tole akkasitti na affeeranii achi deemeen ture quraanuma kanaaf egaa kottu nu ziyaarii quraana nu qara'iidha sima wallahi wa mashallah
quraanuma kanaani sababuma quraana kanaaniin na waamanii achitti deemee egaa naannoo tokko deemee akkasitti maashaallah ziyaaraa godhee ni deebi'e jechuudha. tole mee gara biraatiin maashaallah namni biyya teenya jiraatu afaan amaaraa oromoos afaan biraatiin dabalata afaan oromoo kan dhagee afaan gartee afaan oromoo cina dabalatee kan dhageessuuf kan dubbatu doktor Afiif afaan meeqa afaan amaariffaa fi oromiffaa booda arabiffaa naam itti aanee egaa ingiliffa afuruma kana. afaan chaayinaa too barachaa turte jedhan guyyaa sanbataa afaan chaayinaa gaafan yuunivarsiitii Finfinnee ture san hayyee achitti kan inni barachuutti ture sun ati walakkaa gaheetiin itti dhiise xiqqoo barumsarra biizii na godheennaan yeroo baay'ee barbaada laafaa miti akka afaan kaaniiti. Abaacaa isaanii maal jedhaniin? Abaacaas hin qaban isaan fakkii makaasanii. Yaa salaam. Akkasitti haga level 6 deemte. Level 1 2 3 4 5 6 haga 6 kan qaban. San booda qormaanni biraa hin jiru. Haga 3 deemee fixee sadaffaa san darbeennaani mootummaan chaayinaa waan aadaa isaanii afaan isaanii barachaa jirruuf isin simate ispoonsara nu godhee torbee lamaaf achitti shaashaa irratti turre chaayinaatti. Yaa salaam. Gad kataban moo ol kataban? Isaan yeroo baay'ee akka afaan kaanii kana wanni hin qaban qubee hin qaban. Akkas. Fakkeenyaaf re'ee jettee yoo barreessuu barbaadde gaafa akkanatti goote fakkiidha. Irra guddeen qubee isaanii fakkii irratti hundaa'e. Fakkiirra wanni afaan arabiffaa masalan alif baataa taa'e haga yaa deemta 20 wayi. Ingiliffas ABCD abaacaadhaa haga zaazeeddiiti. Amaariffaas akkasuma. Akkasuma ka isaanii 10,000 oli kan hunda qabattee hin dandeessu. Ani eegan achitti deemee shaa jedhee booda naga eegan shaa jedhee nagaa kanaan booda mataa of hin dhukkubsadheen itti dhiise. Yoo argite qubee chaayinaa qubeen tun chaayinaa ta'e kooriyaa addaa beektaa? Beek. Sana adda baasuu hin danda'a garuu. Akkam nagaa jechuun qubee jecha tokko namni chaayinaa sun dhufee nagaa si gaafate nama deebistaa? Akkamii nagaan nama hin dhibu kaasan booda meeqam jaan? Dura gaafan achi ture san sirrii beeka amma nan irraanfadhe malee. Yaa salaam. Amma waanuma akkamii nagaa ni haawu jechuun akkam nagaa jechuun. Nageetti jechuun. Nageetti baay'ee choo. Baay'ee jechuun immoo maal ture si hanjii moo waan akkasii ture. Yaa salaam. Sanachumatti rabbi isinii faalaaffisu. Akkasii waa kan haawu jetta yoo namni tokko akkam isin jedhe. I'm good, I'm fine. Nyaatallee yeroo dhayxuuf jechuun sin dhibu beezikii nyaatan. No, sun nun dhibu. Gaafa achi shaashaa jedhu ture nagaan dubbanna. Yaa'u piraaktisii baay'ee barbaada. Waraqaalee sartifikeetii isinii kanneen jechuun yeroo waan ilaan qaa leevil 1 fi 2 san sartifikeetii treeningii san. Sartifikeetii qabee. Sartifikeetii of harkaa qabee yaa'u gaa Sudaanii dhiisee yoo gubatuu dhabe gaa boombiin irra bu'e. Jiraata inshaallah sammuu keessa isin jira maal waraqaadha maashaallah tole mee waa'ee gara daa'imummaatti as deebina sii fi ilma beeraa keetii jaan Ibraahim kan jaamu jira? Jira. Waa'ee daa'imummaadha umrii keessanillee hin beekne waa'ee waan akka gartee marzii nyaata wayii kan loozii waa fakkaatu akkatu bilcheessanii nyaachisa kan qalamni dhukkubsatu takka kan mana yaalaa namni dhaqu takka jedhanii waan san yaadattaati harmeen ta'e mallee waan san hin dagadhuu jetti. Isillee dubbiste? Waan ajaa'ibaati. Maali waan san waan jechuun gartee looza fakkaatu san? Duubaan waan hedduu taarika hedduu barattee dhufteeti. Suni wagga san nuyi xixinnaa wanni mana barumsaatu isheenne yoo waggaa 6. Subhaanallah. Akkasuma naannoo sani. Bakka biraatti maqaa isaan beeku nu biratti Aydarqee jennaan. Aydarqee uguloo naan jedhu. Uguloo jedhaniin? Waan beeku ani Aydarqeedhaan beekani. Aydarqeen kun gaa firee qaba. Firee san gaani anaa filmi abbeeraa kiyya gaanu akka amiiraa taaneeti. Eenyutu hangafa? Isaa guddaadha? Waluma qixa ji'uma xiqqoodhaan wal dabarra malee waluma qixa.
Sanii achi ijoollee wagga san mana abbeeraa kiyyaa ture kan jirru. Sargi ture namni walitti qabameera. Tole. Ijoollee xixinnoo kana walitti qabneeti isaan gurguddaa waan hojii sargii kanatti biizii ta'anii turani. Ijoollee walitti qabnee wanni sangaa qolarraa baafnee firee san akkasitti qaaxeerra keenyee qaaxee isa akaawwaarra kaan kan achirra keenyee anaaf inni amiira hedduu nyaanna isaan gariitii sinqoonna akkasitti wanni sun booda waggaa akkana magriib dhihaate intalli abbeeraa kiyya takka haqqisuu jammarte. Aishaa jedhanii moo? Aishaa si ati waan hambisteen qabdu hoo? Yaa salaam. Waaji salaam. Naaji fakku soosil qasasaa tana oduun hin guuraa beektu? Nagahumaan irraa gurtee jirta informeeshiniidha hiyyaa. Ishiin dura haqqistee jennaan abbeeraan kiyya mana keessa ture rabbi rahmataa godhuuf lamman jiru. Inni ba'ee anaaf isa nu qabee gaa nu garafe. Nu garafe san booda ijoolleen hunduu haqqisuu jammarani. Akkuma jiruun wal gurree wanni deemne. Buufata fayyaa. Achi deemne san booda gaa hundinuu aannan nu guuraa aannan kana maali balaa meeqaan mana keenya gaa wagga san sadii bichaa turre kan jirru sadanuu nyaannee jirramu. Jarri kun hundi cuubbootu dhufe jechuudha. Jaartiin ollaan keenya takka jetteen haadha kiyyaan inni kaanillee ilmaan hin nyaanne qaba tokko lamatti irraa nyaate ishiin kan kee sadanuu dhumuu isaaniitiidha. Hin dhumne alhamdulillah. Akkasitti daa'imummaa mudannoo ijoollummaa waan baay'ee summii ofiifillee hin beektu namallee kuni waanuma daa'imummaa namni keessa dabaru. Alhamdulillah tole kana waan jechuun gama xumuraatis deemaa jira bi'iznillah. Quraana yeroo qoru jechuun nama hundaafuu suuraa akkaan jaalatu aayaa akkaan jaalatu rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama isan taane irraa illee narratti qaraa jaanii hin dhaggeeffata. Aayaa saabticharra qara'u jira. Quraana kanaas rabbiin walumaa galatu walaqad yassarna alqur'aana lidhikri fahal min mudakkir jedha. Illaa fise sammuu namaatiif illee quraaninu alaa qalbii nabiyicharra bu'e. Namni dura haffazees nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alaihi. So mee quraana yeroo qaratu bakka sijjaba aayaa hin daganne ani aayaa irratti himamuu ture niin beeka suuraan ajjabduu turtees gartee fabi ayyi ala deddeebitu kuni akka malee najjabaachaa ture mee isinoo suuraan sijjabaachuu ture aayaan sijjabaachuu ture ka irratti gartee yaani si garafuu turan yoo kan yaadattu jiraate kakkaan jaalattu suuraan quraana keessaa sila walumaa galattu quraanii rabbii kalaama rabbiiti. Suuraa hoggasan hedduu na dhibeetti garafamu ture hin yaadadhu. Yoo gaa hin garafamna turre hoggasan gaa waggan ijaan laalee fixuan hoggasan. Ulee fi wanta sheekaa fi gartee uluma wal bira garra biyyatti. Hoggasan umriin kiyya gaa bara jaha. Nagaan hin yaadadhu. Sammuu fireeshii daa'ima nama guddatee miti daa'ima ati akkuma summii illee wanta itti fudhatteetti quraana laafatti yeroo daa'imummaati. Gaafa qara'uu dhiisnee taphanne fa'aa hoggasan fa'aan garafamnaa yoo immoo hafne fa'aa akkas malee hin yaadadhu ree hoggasan ijoolleedha. Maashaallah. Hin yaadadhu. Tole quraana keessaa suura akkaan ati quraana guutuu baqaraa irraa rabbi dubbinaas keessaa suuraan ati akkaan jaalattu yaani suuraatamii suuraa mudannoodhaafoo yaani si mudate faan jira aayaan gariin wal fakkaata yeroo salaachisan keessatti. Sun gaa wanni an suuraan jaaladhu yeroo baay'ee suuraa amma qasasa ambiyaawotaa qabu kana. Huud fa'aa fakkeenya. Huud baay'ee jaaladha. Ka biraa immoo gaa wal fakkaatu maaliin kun gaa yeroo reefuu haffasdeetti akka malee nama dhiba. Garuu adaduma keessa turtun immoo barataa dhufta.
inni yoo yeroo kennitee fi itti deddeebite quraanni laafa si laafa yoo immoo har'a xiqqoo jettee itti dhiistee immoo xinnoo turtee yoo itti deebite innis addadumaatti isa dhiistuun si dhiisa akkas amma irra deddeebi'uu haffazanii qabda. dhiisuu miti jechuun amma haafiza ani haffaze jedhee namni quraana yoo ittiin deebin akka duraa deebi'e haareetti akkasii yaa waggaa haaraa haffaztee wanni jette wal kee makuun waanuma jiru kun sa namni bakka wal fakkaatu kan adda baasuu dadhabee cinqamuu hin qabu waanuma jiru hundinuu keessa dabarree jirre jechuu gaafa salaachisnus ati inni tawfiiquma rabbiiti bar gaaf garii faatihaatu si bada sahih gaaf garii immoo suurama xixiqqoo gadii kanas si wala bada asirri tana fa'a sa ramadaanuma kanaan juzuma ammaa gadii kana keessa waan fixina fakkaatee osoo fixiniin dhaabe suuraa tokko shayxaanni akkas nama sa ni godhe akkasii tika rabbiiti sa haga dandeesse waan rabbiin dhowwe irraa fagaatte akkasitti yoo inni itti inshaallah namaa laaf maashaallah wa akhiiran inshaallah rabbi subhaanahu wa ta'ala fayyaa nu kanneen si lubbuun jiru kan fagootti wal hawwinu wal nu argisiisee masjid Toofiiq keessatti istuudiyoo keessa sanuu ji'a ramadaana akka rabbiin quraana keessa buuse si duubaan baay'ee salaannee baay'ee gammannee alhamdulillah yaani biyyoota meeqa deemtanii daawwattan yaani Itoophiyaan alatti biyya meeqa daawwattanii Ameerikaallee eega dhuftanii bakka hedduu deemtanii imala masjidoota adda addaa mee Ameerikaan ati Ameerikaan lazii ra'eetu jettee ummataaf himtu yaani Minisootaan dhufte hoo shabaabni biyya kanaatiif biyya keenyaatoo quraanatti yeroo dhufanoo baay'ee agartanii deebitanii barnoota akka namaaf ta'u Minisootaa irraa hoo maal argitanii waan duraan isin hin yaadin biyya faranjiidha biyya kufrii namni jedhee jiru kana biyya hedduu deemtanii masjid adda addaa zuurii taatu ishaa'i taatu ramadaana keessallee taatu hedduu masjida oromootis kan soomaaleetis kan arabaatis kan hindiitillee kutaa adda addaa imala hedduu deemtanii yeroo gabaabduuf waan ta'e islaamii baay'ee wal geessanii mee kanarraa maal argite maal baratte islaamummaa biyya teenyattii fi hawaasa keenya biyya kanaatoo akkam jiranii mee waan irraa nu ibsitu inshaallah Dr. Afiif. Ameerikaa ani yaadee fi ka arge xiqqoo waan ani yaade olin arge maali maasha Allah biyyanatti masjida tokko keessa Itoophiyaa deemte masjidatti salaatamu ni jira isa maddii madrasaa ka qabu masjida hundaa miti darbee darbeeti agarte asitti masjidni baay'ee bakka salaataan alatti waan baay'ee qabu of keessaa ijoollee madrasaatti barattu jira ka hifzii yeroo immoo bakka ijoolleen itti taphattu jira wanni kun amma biyya keenyatti akka waan haraama fiddeetti ilaala namni akka maraataatti ilaalamte yoo bakkee ispoortii masjidatti akkasitti waan shabaaba biyya kanaa walitti qabu amma dhiyoo kana daalaas deemeen ture fakkeenyaaf daalaasitti quba ni qabdani amma musliimoonni ganda takka ijaarreedhanii mootummaan irra qabee jira kun eessatti kan ta'amu jiru biyya Ameerikaa islaama ta'in ganama galgala islaama ni gotu duulti duultu biyya akkanaa kanatti siitii muslimaa walakkaa masjida dhaabneedhaan agarte namni jajjabaa biyyanatti masjiduma kana masjiduma Tawfiiq kanattis yoo agarte jette masha Allah masjida keenya kanaaf waa godha waggeedha uummanni nashaaxa inni qabu diinii isaatiif yaa kanaafuu wanni an eege akkanan turre dhugaa dubbatuuf jecha masjiduma amma kino Minesootama kana keessatti masjida baay'ee jira masjiduma tokko bakka fakkeenyaaf amma akka community akka Oromootti illee masjida sadii afraffaan illee dhalatuuf deema
Na ajaa'ibeen baay'ee uummanni kaka'umsanni qabu amantii isaatiif amantii jabeenya. isaatiif waan jajjabeeffamuu qabu. Namni rabbiin immoo carraaqqii kan kee kana argeeti sii laaffisa. Ijoollee guddisuun biyya kanatti waan salphaa miti. Dhuga. Ka harkaa nama baatus baay'ee gaa amma Sa. akkana jennus gaa waan haqa lafa jirtus dubbatuun Haqiiqaa dirqama. waan jiru saa. Ijoolleen harkaa namaa baatus ni jirti. Kan diinii irraas fagaatu ni jira. Garuu oduma ta'uu immoo jaarsoliin amma manguddoon hospitaala ofii kana kee jirtu. Wagga dubbatan Ilmaan. guyyaa duraa koffiyyaa mataarra kaa'anii deemuu hin dandeenyedha gaaf dura dhufan. Maskiida biraatis kan solaatu turan. Akkas. Amma garuu alhamdulillah kinoo akka feete uffattee deemta. Saa. Maskiida ofii qabanii maskiida ofii qabna. Kun waan guddaadha. Haguma ati carraaqxuun rabbi si laaffisa. Saa. Yaa kanaafuu uummanni kana caalaa jajjabaatee maskiida ofii والذين jaalatee جاهدوا سنة هدينا سا. maskiida ofii jaalatee onnee godhatee akkasitti insha Allah rabbiin kana caalaa daawwannoo gaarii gammachuu gaarii jechuudha. insha Allah akkasii rabbi Shabaabbanoo akkam argita ijoollee shabaabaa biyya tanatti gartee amantii ofii hordofuu barachuu irratti ulfaata hedduu jira maasha Allah biyyuma tana ta'ee yaani gartee biyya faranjii biyya kufrii doolaa kufrii keessa ta'ee akkana baratu gartee ka ilmaanillee barsiifatu kanallee hedduu nama gammachiisa. insha Allah Yaani gara biraatiin qilleensa ajaa'ibaa keessa dhuftan taljii jedhamu tana yaani snow taphatteen illee waliin insha Allah yaani qorra isii waan kan akkamitti argitan kara rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan fedhe rooba qofa biyya teenya beeyna wanni kun guyyuma tokko naannoo tokko sila Oromiyaatti buute namni akkami jiraata wallahu aalam yaani wanta harkaan qaqqabdee miilaanillee waa hedduu argine yeroo qabbanaa dhufte qabbana jaaket qabbana biyya teenya namni qabbanooti biyyi teenya fi qabbana biyya tana akkam ibsita. wallahi qabbanni cabbii kun akka malee qabbanaamaa inwani waqtii nagahaan dhufe akka jedhanitti wallahi bara jijjiirame amata sadii lama jijjiirame dhufte. Maayinasa fa'aa keessa seenee tureedhanii miti sinuma beekaas Bishaan keessa danfistee ol facaastee taljii ta'e deebi'a. bishaanii waggana kan naqxe osoo lafan gahin cabbii Akkas ta'edha. cabbii ta'a saa. Alhamdulillah gaa san hin danda'uun ture gaa rabbumtii gaa waqtii nagahaan fide san ta'us gaa hojima rabbii kanatti ilaaltee dinqisiifatte jechuu guddina rabbii keessatti agarta qudraa rabbii keessatti agarta kanaan dura argeen beeku Sudaan fakka biyyi ho'aa kun qabbanti isaatis jaba fakkeenyaaf amma Sudaan ni ho'aa miti gaafa qabbanni dhufes qabban isaa gogaa si tarsaasa gogaa kan kee kan Saa. garuu cabbiin hin bu'u yoo irratti uffatteette waanuma wanni jettu garuu inni biyyanaa kun rabbiin gaa akkuma wanni dandeettii kana kan kee argeeti malee osoo kun biyya keenya deeme uummanni hin dhumu. Ajiib. Hin godaanee jira biraa godhaa. Namni fita. Alhamdulillah. Tole asirratti xumurree quraana bi'iznillah rabbiin nuuf halaafisu jara keenya hangammaa kan hordoftan baay'ee galatooma gaafii deebisaa obboleessi keenya imalarra jiranii deemsa nu ziyaaranii ramadaana guutuu quraana guutuun nu salaachisanii alhamdulillah rabbii mizaana sana irratti isaaf haa barreessu warra guyyaa boru garte iqra wakama akkuma addunyaa irratti qara'u turtetti qaree jaaniin san irraa tuuta san keessatti Dr. Afiif Muhammad Taaj Ahmad Ali gartee isaa waliin jira rabbi irraa jaalatu biyya gartee hedduudha ziyaartanis biyya hedduu keessallee deemtanii biyya Eeshiyaa keessallee deemtanii Ameerikaa dhuftanii biyya meeqa deemtanii biyyoota kana keessaa biyya kam jiraachuu barbaada Dr. Arif gartee carraa rabbi isaa jee qubadhu jedhanii hawaasa isaa keessa biyyoota hanqa kana keessaa biyyi jiraachuu gartee isaaf yoo rabbi mijeesse tamkiin isaa godhe qubsumaan yoo rabbi jee inshaallah. An biyyi an deeme Afrikaa keessaa Somaaliyaa, Sudaanii, Naayijeeriyaa, Keeniyaa, Chaadii shani. Biyya shan Afrikaa Biyya keessa. shan na fakkaate kan hin yaadadhu shanii kanuma biraa Chaayinaadha, Saawus Kooriyaadha, Sacuudii bira Dubaay wagga takka gaafuma Kooriyaa deemu achi keewwanni jedhe malee nagaanis keessa wanni jenne biyyuma tana garuu
biyyaan jiraachuu fedhu gaawwanni dharee biyyuma ofiiti sila haram kana namni hin jaalanne hin jiru isaan gaa rabbiin waa waffaqu saniin alagaa ammoo biyyuma ofii jaaladhamu ani Itoophiyaa maashaallah fuulduroo maal yaaddan achi jiraatuu jaaladha wanni rabbii moon beekamu takka ani Sudaan nan deeme dhee yaadeen beeku biyya Ameerikaa kanas nan dhufe dheessi yaadeen beeku biyya an deeme kana hunda wallaahu ya'lamu qadaruma rabbiituun ofu jira ka kiyyatti gaa biyyuma ofiiti kan ani jiraachuu fedhu waan rabbii godhamuun beeknu Ameerikaa egaa dhuftan yoo Minnesota ragalee kutaa meeqa ziyaartan meeqa deemtan as keessa moo as keessa aywa dha Denverii Chicago Dallas steeta shan kanaa Minnesota biyyoota 40 waantu seef jechuu kan daawwattu bi'iznillah rabbi siniif haa laafisu baga nu ziyaartanii umrii dheertuu rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa jiraachisu fuuldura maal jedhan kanarratti isin irraa gabaabsa inshaallah fuuldura waa'ee maalii ilaalchise doktorummaa eebbifamtanii yaani rabbi subhaanahu wa ta'ala jiruu hanqasii achi nama jiraachisu wallaahu alam yaani quraannis laafa hin dhumatu ilmiin hin dhumatu hojiis nyaataas namni dhiisu fuulduroo hawaasa kee tajaajiluu irratti barsiisuu irratti yaani da'wa adda addaa yoo rabbi carraasii kennee qabeenyaas rabbiin namatti banee addunyaarra xawaaftee biyyoota hanqa kanaa miti hawaasa kee bakka addunyaarra jiru hunda fuulduraaf xawaaftee ziyaartee barsiisuudhaaf inshaallah hunda kana jedhanii waan miidiyaarra dubbatanii miti na'am walumaa galatti gaa namni muslimaa waan rabbiin isa uumeef qaba waajibni isarraa eeggamus ni jira keessattuu biyya keenya keessatti sirriitti daawaa kanarratti sirriitti irratti dalaguun barbaachisaadha daawaa san immoo haga rabbii inshaallah laaffise niyyaa isaan hin qaba diinii rabbii kana ol fuudhuu waan diinii rabbii kana immoo xureessaa miidhagsanii ummataaf ibsuu akkasitti jechuu waan hin taane waan diinii kanarraa dubbatan irraa wanni godhu sun dirqama muslima hundaati haga rabbiin laaffiseen gabroottan isaa gargaaruu diinii isaa gargaaruu kun egaa dalagama muslima hundaati anis gaa sanuma jechuudha wanni kiyya niyyaan kiyya inshaallah maashaallah dhaamsi warra masjidtoo fi ilaalchisee warra asii salaatu manguddoota warra waliin zahamaa biizii waliin suuraa kaatanii waliin nyaatanii namni oggaa Abdurrahmaan Hussein akka jedhu oggaa adda bahuu garaan nama nahaa jedhe yeroo namni adda adeemu firaaq jechuun silaawu namni jiruu irratti walit deebi'a du'a irratti wal arguun mala akhiratti wal arguun mala anaaf yetu wallaahu alam gartee tana booda rabbiin waliin nu haa deebisu jennee hawwina natamannaa minallaa yaani dhaamsa gartee obboloowwan keenya ka as keessaa qofa masjida kana osoo hin ta'in walumaa gala warra nu daawwatu kan Minisootaa kanaaf shabaabban ijoollee si jaalattu kan akkasitti gartee xiqqaa guddaan gartee yaani afaan Oromoo illee hin beekne gartee afaan Ingiliffaatiin atis itti haasoytu gartee akkasitti simattu gammadu xiqqaa guddaan si ala deemu san mee kanaanoo maal jetta inshaallah ayya khayr gaa warri hawaasa masjid Tawfiq keessattuu warri masjid Tawfiqaa bal'inaan immoo warri hawaasi muslimaa Minisootaa keessa jiru maashaallah yeroo gaarii waliin dabarsine duraanuu wagaaf tokko warri boordii abbaa keerra bilbilanii turanii mana irraa ba'us maatii irraa ba'us maatii biraatas jira jedhuuni turanii ani akka waan maatii ofii keessa jirutti jechuu kan inni of laalutti ture hamma ammaati alhamdulillah natti tolee nagaan khaddama maatiin bahe rabbii gaa inshaallah akkana kabajdan kana rabbii kabajaa isinitti haa godhuu isin haa ulfeessuun jedha nama diinii kana akka diinii rabbii kana jaalatan rabbiin waan dalagdan hunda isinirra haa jaalatu
دنيا آخرة أمريكا سن ربي سن هالافسو جروك أنني ربي سن هاجرات جسو آمين جنة الفردوس إن شاء الله قبلنا كيسر ربي أتشها قد نجرا بدا إرجع هاسا سندا وتف دبشر بعد مالي ديني ربي كنا جبيسا ديني ربي كنا جبيسا كيسة توري توبيا كيسة توري توبيا أما زبنا أما جارا دقدمي تكفى كيسة جرا ونبا جرامي جرا garuu akka musliima Itoophiyaatti wanni baay'ee nurraa eegamu ni jira. San immoo maali akkana jechuu osoo hin taane diinii ijoollee barsiifadha. Qur'aana ijoollee barsiifadha. Rakkoon sun kan furamu kanaani diinii ofii baratuuni qur'aana rabbii baratuuni kan rakkoon sun furamuu danda'u. Yeroo ammaa kana wanni ijoollee balleessu heddummaate ijoolleen ganaa akkuma guddateen silkii namarra reebani amma yoo ati keessummaa mana tokko deemte ijoolleen silkii sirra reeban manumatti abbaa haadharraa silkii akkasii inni gurguddaanis akkasuma yeroo baay'ee silkii marratti kan balleessinu waa'ee diinii keenyaa barachaa hin jirru waanuma biraa kee jirra. Kanaafuu diin rabbii jabeessa keessattuu abbaa fi haadhi ijoollee keessan diinirra jabeessa ijoolleen diinii akka barattu akka qur'aana barattu jajjabeessuu qabdanii yoo kana ta'uu dhabee haalli amma keessa jiru haala wanniiti miti fuuldurri keenya nama sodaachisa diinii kanarra jabaannee diin rabbii kanarra waan ijoollee keenya balleessu waan mirga muslimaa dhiibu hunda dura dhaabbatuu qabnaa. Kana immoo kan goonu maali gaafa ijoolleen islaama kana jaalattee diina isaanii jaallatanii aboo mirgi kun islaamummaan keenya tuqamuu hin qabu waan akkasiisan akka of keessaa qabaatan diinii irratti jabeessinee isaan guddisuu qabna. Kanuma waan nu daawwattaniif galatooma. جزاك الله خير جزاك الله دعوتوتا تأمرون دلوقتي إن شاء الله تعالى قرآن ما إني قرتيه كسيت ربي قوم يسار الله في سيفي جرى ربي كنيفي ورا فزر ربي كاري ستاسي دكتور أفيف إن شاء الله وربي سبحانه وتعالى سيلا في سي اقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل تفضل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى نورها جالته اسن رأيله وردا وتوتا خينيا ربي سبحانه وتعالى اسن رها جالته أنجا ما كان والمولين توري دكتور أفيف محمد تاجي ربي نرها جالته جباب سنة ما خيس ديمنه كان كيسة اللي يوتا جوري ربي سبحانه وتعالى دو جوري كينيا إيران وهادبرو gartee namni seenaa waa hedduu walirraa barataa namuu imala adda addaa qaba keessummaa rabbiitiin ji'a ramadaanaa nu dhufe tanuma isiniin jenna warreen gammaan hordoftan daawwattoota keenya galatoomaa isiniin jenna baay'ee takka galatoomi doktora sirra dheeresse jazakumullah umrii dheertu rabbi isinii haa kennu tana isiniin jedha nagayaan naa tura nagayaan bula wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh ila liqaa.